Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaata galgal sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetira baandii 12 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardhaa kun ammaan tan jalqaban. Babarootoolee ansooraa haala keetti sanii raadiyoon VOA qophii afaan oromoo warra keeyyattanii nu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuuna fulbaanii 20 barii 2017 raadiyoon VOA sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtan. Obomboleetti jabaan qilleensa makatee roobii har'aa poortarikoo gama bahaa dhaheeraa mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaan. Waldhabdaarii Oromiyaatiif Somaalee naannoo Somaalee ka Itoophiyaa keessa kaa'amatti jiran kana maaltu fidi? Durumaayyuu namni waan kana qorachaa ture. Waliin jireenyaaf waldhabdee naannoo kana kan qorachaa akka ture ogeessi tokko irra dubbifne. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa akkuma jedhani jilam keessatti irra deebi'an paartiin mormituu naasaan ammoo jilamallee mitisuma 7 nu dabalaa jechuu jirani mana murtii biyyi sunillee waan filannoo tan irra deebi'ee fardiidessee uummatatti mujjiru. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana galanne. Obomboleetti jabaan qilleensa makatee roobii har'aa poortarikoo gama bahaa kadhahe yoo ta'u akkaan balaa hamaa ka dhaqqabsiisuuf danda'u ta'uu kanneen qilleensa raagan ibsanii jiru. Waaltaan qorannoo obomboleetti kan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhutti obomboleettiin moggaafannaa maqaa Mariyaa jedhamuun waamamu kun humna guddaa ka qabuuf poortarikoo irratti balaa hammanaa geessisa jedhamee kan yaadameen turre. Ariitiin ittiin obomboleettiin kun ganama roobii har'aa fiigaa jiru sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 240 yoo ta'u rooba hamaa makate immoo lolaa bishaanii guutee lubbuu namaatiif sodaachisaa ta'uu fi lafti akka citee garagalus gochuu malaa jedhameera. Obomboleettiin odoolota Virgin kan Yuunaayitid Isteetsi suuta deemaa waan jiruuf sodaan kun gamasittis uumamuu malaa jedhameera. Obomboleetti hamaan poortarikoo dha'e kun har'a gara boodaa gara galaanaatti deebi'a jechuudhaan dubbataa jiru raagdonni qilleensaa. Iraan sagantaa nikuleeraa qabdu akka dhaabdu gochuuf waliigaltee bara 2015 keessa tolfame Yuunaayitid Isteetsi akka keessaa baatu gochuu malaasa jedhe irratti pireezidaant Doonaald Tiraamp murteessuu isaanii kora tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessaniin ibsanii turan. Murtiin isaanii garuu maal akka ta'e Tiraamp ibsuu didaniiru. Waliigaltee tolfame sanarratti addaddummaan Ameerikaa fi Iraan gidduutti uumame kora kana keessatti dhimma ijoo waltajjii dhuunfate ta'ee argameera. Pireezidaantiin Iraan Hassan Rouhani walgahii hoogganoota addunyaa ka biyyootii 193 kanarratti har'a dubbachuuf deemu. Kunis pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleessa haasawaa dhageessaniin Iraan biyya diinagdeen ishee guddina hin argisiifnee fi kan mootummaan ishee hookkara dhiiga dhangalaasisuuf jeequmsa gara biyya alaatti ergu jechuun balaaleffatan. Ministiriin dantaa alaa Iraan Jaavad Zaariif dhaamsa tiwiitariin erganiin Tiraamp haasawaa warra doofaa fi jibbiinsa kan booddeetti hafummaa agarsiisuu dhageessisan jedhan. Kun haasawaa jaarraa 21ffaa kan tokkummaa mootummootaa duratti dhiyaatuun turres jedhaniiru. Waliigaltee nukleeraa tolfame sana kan ilaaleen Rouhaniin biyya isaaniif ni falmuu jedhamee eegamaa jira. Tiraamp Ameerikaan waliigaltee sana keessaa akka baatu murteessuu dubbatanis ifan goone. Balaa sochii lafaa hamaa kan Meeksikoo Siitii dha'eerraa namoonni lubbuun hafan baraarsitoonni har'a barbaadaa jiru. Balaa kanaan namoonni yoo xiqqaate 225 ta'an ka du'an yoo ta'u gamoo hedduun jiganii jiran. Ministiriin haajaa biyya keessaa Miguel Chong akka jedhanitti humnootiin waraanaa poolisoonni Meeksikoo namoota lubbuun hafan hojii barbaachuu kana haga danda'ametti itti fufu. Hojii barbaachuu kanas sibiilonni kan itti dabalaman yoo ta'u kunis balaan sochii lafaa kun kibxata kaleessaa ega dhaqqabee booda ture. Gamoo jige keessaa meeshaalee waa gaggalagalchaniin akkasumas harkaan gargaaramuudhaan namoonni kanneen lubbuun hafan barbaadaa jiru. Balaan sochii lafaa kun magaalaa Meeksikoo Siitiirraa fageenya kiiloomeetira 123 irratti kan argamtu Puubeellaa keessattis dhaga'ameera jedhama. Shamarran Naayijeeriyaa Chibok Girls jedhaman kanneen garee hidhattoota
Islaamaa Boko Haram jedhamuun Naayijeeriyaa keessatti qabamanii turanii booda gadhiise. Mootummaa Naayijeeriyaa jalatti baatilee hedduuf bayyanachaaf boqochaa eega turanii booda yeroo ammaa jireenya haaraa jalqabaniin Ameerikan Yuunivarsiitii kan Naayijeeriyaa keessatti barumsa jalqabaniiru. Yuunivarsiitii magaalaa Yoolaa keessa jiru baatii dhufu barnoota jalqabus jedhameera. Mootummaan Naayijeeriyaas torban darbee waaltaatti bayyanachaa turan kana Abuujaa keessa jirutti sirna gaggeessaa godheefii ture. Waldaa maatiiwwan shamarran Chiipookiif dura taa'aa akka ta'an Yaakubu Nikeeki akka jedhanitti barnoonni waan jalqabaneef dafanii dhaqqabuu akka danda'aniin yeroo gaggeeffaman jedhan. Aangawoonni mana barumsaa shamarran simatanitti wajjiniin ture kan jedhan VOA'tti kan dubbatan Nikeekiin akka barnoota hedduu jalaa hin dabarreefis gaggeeffamuu dubbatu. Barnoota digirii jalqabaaf kan isaan qopheessu kan Ameerikaan Yuunivarsiitii kan Naayijeeriyaa keessaa ega baratanii booda barnoota digirii itti fufuuf deemu. Maallaqa barnoota kanaaf ba'u mootummaa Naayijeeriyaatu baasa. Musliimota Roohingiyaa kanneen biyya Maayinamaar yookaan Barmaa durii keessaa dheessaa jiraniif gargaarsa dhala namaa ka doolaara miliyoona 32tti shalagamu Yuunaayitid Isteets ka gumaachitu ta'uu ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Bulchiinsi Tiraamp haala Maayinamaar yookiin Barmaa keessatti dhaqqabeef gargaarsa guddaa akkasii yeroo kennu kun ka duraa ta'us kunis nyaata, bishaan, meeshaalee bakka da'annaa kan yeroo hatattamaa ijaaruuf oolan akkasumas gargaarsa kanneen biroo ka qabu ta'uun ibsameera. Baatii darbe keessa Musliimonni Roohingiyaa 400 caalaatu biyya gadhiisee dheesse. Dhiittaa mirga namoomaaf loogiin egarratti gaggeeffame booda. Hidhattoonni Roohingiyaa baatii hagayya darbe gara dhumaa humnooti nageenyaa kan Maayinamaar haleelanii turan. Ergasii jedhu xiinxaltoonniif kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf qabsaa'an waraanni Maayinamaar tarkaanfii gara jabinaa irratti fudhateen gandeen jaraa gubee ijoolleef dubartoota dheessaa turanis ajjeeseeraa jedhu. Yuunaayitid Isteetsiif Kuubaan walga'ii marsaa ja'affaa kibxata kaleessaa kan gaggeessan yoo ta'u, kunis erga Tiraamp aangoo qabatanii as ka jalqabaa ta'uusaati. Tiraamp koora tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessanii mootummaan Kuubaa mala ammaltummaan kan guutamee fi jeeqamsa kan uumu jechuudhaan ega dubbatanii sa'aatiilee hanga tokko booda walga'iin kun gaggeeffame. Kuubaanis booda haasaan Tiraamp kabajaa fi fudhatama kan hin qabne akkasumas dhimmisaa waan isan ilaalle keessa kan ittiin seenedha jechuudhaan embasiin Kuubaa kan as Waashintan keessa jiru ibsa baase. Dippiloomaatonni biyyootii lameenii hojjetoota embasii Ameerikaa kanneen Kuubaa keessatti dhukkubsatan kan ilaaleen mari'atan. Hojjetoota embasii Ameerikaa kanneen Havaanaa Kuubaa keessa jiran nageenyi isaanii fayyaan isaanii kan isa yaaddesse ta'uu Ameerikaan irra deddeebitee ibsitee jirti. Ministiriin dantaalaa Ameerikaa walga'ii kana booda ibsa baaseen maddi dhukkuba kanaa maal akka ta'e kunis ammaan booda dhaabachuu akka qabu hubachiiseera. Oduun xumuraa balaa boombii kan torban darbee baabura imaltootaa magaalaa London keessatti madaa'u namoota 30 caalaniif sababaa ta'e walqabatee poolisoonni Biriteen namoota 2 dabalataan har'a hidhanii jiran. Aangawoonni akka jedhanitti poolisiin dhiiraa irraan deebi'a. Poolisoonni dhiira umriin isaa 48 fi 30 ta'an Niwpoort Welsh keessattidhaan kibxata kaleessaa galgalamoo poolisiin nama kabiraa tokko qabee ture. Bakki jarreen keessatti qabaman poolisoonni har'as akka ta'aa jiru. Ibsi poolisii magaalaa London kun attamitti haleellaa sana waliin jarri kun hidhata akka qaban ifan goone. Oduun keenya kanuma. Hammaan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa ta'anii akkuma duruu jedhan jilam keessatti irra deebi'an mana murtii waliigala keenyaa balleessaa koomishiniin filannoo biyyisaa hojjetetti akka filannoo tana irra deebi'an tolchee jedheetiin diida baaseetiin yookaan ammoo diidessee gumiitti mujjira. Akka mana murtii jedhutti bulchooti koomishinii filannoo ajaja mana murtii fudhachuu didanii filannoo adoosiin hin dhumatin iyyuu ebeluttuma jedhaniitiin labsanii akka odeeffannoo qulqullitti kompiitararraa argatanillee caasaa kompiitaraallee banuu didanii jechuun dubbatan. Ardaallee warra paartii mormituu deeggaruu fi warra paartii mootummaa deeggarutti hiriira walitti ba'e poolisiin ammoo jarcuuf gargarii bittinneessiti. Abbootiin seeraa mana murtii waliigalaa arda sa'aatii torbirri turanii waan filannoo tana irra deebi'aniif diideessanii gumiitti himan. Filimoonaa Miwolu abbootii seeraa filannoo tana akka irra deebi'an ajaja keessaa tokko.
We find that the 2017 presidential election was not conducted in accordance with the akkana jette filannoon pirezidaantummaa seeraa fi heera qajeelfamaa filannootiin hin deemne jenneetiin murteessin filannoo seera qabeettiitii miti qajeeltuullee miti jenneetiin hubanne tanaaf jenneetiin seera filannoo keeyyata 88 filannoon tun seera hin guunne jennee hambifneet akka odeeffannoo filannoo qulqullitti argatan caasa kompiitaraallee uummataa yookaan ammoo itti gaafatamtoota banaa jennullee koomishinii filannoo tanaa warri bulchootii filannoo tana hin didanii. But to accept the petitioner's claims that the IEBC iyyannoo yookaan ammoo iyyas filannoo tana irratti dhiyaate ka bulchootii koomishinii filannoo yookaan caasaa kan akka inni diriiru akka uummatillee yookaan ammoo akka qulqullitti irraa argatan jijjiiran yookaan ammoo ilaalaa jedhu hin didani tanaafuyyuu waan murteessineet seera filannoo keenyaatti foormii filannoo naannoo 291 keessa dhufte guutanii filannoo yookaan ammoo buufata filannoo 40,883 erguu malane foormii waraqata tanaa fi ta kompiitara odeeffannoo kompiitara walitti ilaalaniitiin mirkaneessaniitiin ebelutti mo'atee jedhaniitiin beekan sila koomishiniin filannoo ammoo adoo foormiin harki 25 qoftiin dhumatiniyyuu sunuu harki 25 guutinu ebelutti mo'atee jedheetiin labse. Akka jecha abbaa seeramaan murtii waliigala keenyaa Deevid Marangaatti foormiin tunin ergamtullee suniyyuu hagi tokko qixoofteetiin hin guutamne akka dansaan mallatteeffamnellee mallattoo boordiin filannoollee hagi tokko irraan qabuu jedhe. Boordiin filannoo keenyaa sila ardhitti gaafatamtoota paartiilee lamaanii paartii mormituutii fi paartii mootummaa walitti yaameetiin yaadi isaanii waan manii murtii jedhe kan irratti keessumattuyyuu filannoo dheeressuu tan irratti yaadi isaanii sila ardhaaf qabate hin taane kora boriitti dabarse filannoon keenyaa tana onkololeessa 17 irra deebi'an paartiin mormituu ammoo torbaan tokko yookaan ammoo torbaan lama itti nu dabalaa jechuu jirti akkana jechuun ammoo onkololeessa 24 yookaan ammoo 31 irra oolaa jechuu. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teennee jalqabne gara daqiiqaa 13-14 tokko waan hafe dabarra. Dirree Demokiraasii. Waldhabii daarii Oromiyaatii fi naannoo Somaalee Itoophiyaa irratti dhalatee lubbuu nama hedduu galaafate hedduutti mammadaa'e hedduutti baqatellee. Mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan naannoo Somaalee tan irratti yaadi isaanii kennaniitiin uummatni akka nagaa waliin jiraatu akka rakkoon akkanaatuun haftu bulchoota mootummaa gargaraallee wal dubbatan irratti walii galan. Jalqaba irratti iyyuu dhibii kun akkamitti dhufe eenyufaatti lola kana keessa jira tattan irratti waan biraa irratti yookaan ammoo mata duree gargaraa irratti yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa sooshaal antiroopooloojii yookaan ammoo jireenya hawaasaatii ka ta'anii fi waliin jireenyaa fi waldhabaa uummata Oromootii fi Sumaalee irratti nama waggaa 15 caala qorachaa ba'e Dr. Fiqaaduu Addunyaa Fufaa namoonni dubbise gara isaan deebisa. Dr. Fiqaaduu barsiisuudha alasin kanaan dura waraqaa qorannoo waa'ee daangaa Somaalee Itoophiyaa fi Oromiyaa irratti barreessitanii turtan. Waraqaan suni Journal of East African Studies irratti maxxanfamee jira. Qorannoo sana geggeessuudhaaf maaltu sin kakaase? Agartee qorannoo sun ka jalqabaan itti master's degree course kan hojjedhe walitti dhufeenya Oromoo Somaalee jedheen hojjedhe jalqaba. Isa keessatti Oromoo Booranaatii fi gosa Somaalee lama Marrahaanii fi Digoodiyaa kan jedhan naannoo Nagalee Booranaa jiraatan akkamitti waliin jiraatu jedheen qoradhe. Lammaffaa PhD course kan hojjedhe naannoo Moyyaalee daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa ta'ee isa caalaa fookasii kan ture waa'ee Oromoo Somaalee ture. Waraqaan atambaa Journal of East African Studies irratti agarte sun kan musaa kana keessaa baheedha malee waan addaan qabu. Maalumatu qorannaa kanaaf sin kakaase jalqabuma akkamitti dhimma kana qorachuu jalqabdan? Yeroo barumsa barattu yeroo digiriidhaa fi barumsa barattu maal irratti barreessu jettee yaadda. Aadaa irratti barreessuu jedhee yaadee deebi'emmoo aadaa irratti barreessa garuu amma yeroo kana jijjiiramni baay'eetu jira. Jijjiirama kana keessa tokko walitti dhufeenya uummataatti jijjiirama. Yeroon maatii barattu walitti bu'iinsa ture naannoo Nagalee Booranaa sana. Kanumatti yaada koo qabatee naannoo isaa irratti barreessuuf murteesse.
Gidduu kanaaf walitti bu'insi naannoo sanaa naannoo Booranaas ta'ee akkasumas immoo daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee daangessu kan akka Harargee lixaaf Harargee bahaa keessattis walitti bu'insa hedduutu geggeeffamee ture. Namoonnis du'aniiru. Rakkoo hedduutu jira yeroo ammaa kanatti namoonni baay'eenis qe'eerraa buqqa'aniiru. Walitti bu'insa kanaaf sababaa kan ta'e maalinni qorannoo qorataa turtan sanarratti hundooftanii ennaa laaltan rakkoo amma dhufe kana walitti bu'insa kanaaf maalinni sababaansaa jettanii yaaddu? Namo rakkinni jiru maalidhaa waan kana ibsuu irratti yaada adda addaatti deemaa jira yeroo kana. Yaadi inni tokko ganna 20 yookaan waggaa 20 darban kana Oromoo fi Somaalee walitti bu'aa turan. Walitti bu'iinsi Oromoo fi Somaalee kun akka yeroo ammaa kana takkaadhumatti mi'eessoo karaa ba'aa Awaashirraa qabee haga Moyyaalee karaa dhiyaa kiiloomeetira 400 ta'u kana takkaatti akka baranaa ta'ee hin beeku. Durii takka walitti bu'uu wal waraanuu deebeen nagaanin bu'aa waggaa tokko Moyyaalee dhageenyaa dattaan Cinaaqsan dhageenyaa dattaan immoo mi'eessoo dhaga'uu dandeenya. Inni baranaa kan adda godhu yeroo tokkotti mi'eessoo asiiti Awaashii ka'ee haga Moyyaaleetti maaf takkaatti ka'ee maadha waan adda sadhu nama dhibu. Karaa gara biraa immoo nama ganna 15 darban kana naannoo sana qorataaf hordofaa turee fi waan amma ka'e kun ajaa'iba miti. Kan ajaa'iba namatti ta'u maaliif akka babal'atee takkaatti humna guddaadhaan miidhaa guddaadhaan ka'eedha malee ka'uunsa nama hin dhibu. Maaliif kan kana jettan sababaan keessan maali? Maaf akka takkaatti iddoo bal'aatti babal'atee iddoo hedduutti ka'eedha malee wal dhabdeen naannoo sanaa haaraa miti. Fakkeenyaaf akka ammaa kana miidiyaa kabareejiin argatu akka ammaa kana qaamni keessumaa gara mootummaa Oromiyaa jiru kun cabsee ba'ee waraanatti jira ebalinni waraanaa jiran jenne malee sobanitti kakkabeessanii waraana bishaanii fi magraati jedhanii akka godhaa turan malee waraanni tureera. Fakkeenyaaf Moyyaalee olaaltee 2008 waraanni tureera, 2009 waraanni tureera, 2012 magaalaa Moyyaalee keessatti guyyaa 3 wal waraananii, 2013 gama Keeniyaa Moyyaalee Keeniyaatti akkasuma wal waraananii. Yoo sana laalte waraanni jira. Sababni waraanni sun ka'uuf immoo adirees hin taane takkaayyuu. Sababaa qabaa sababaan garuu kebeebsamee darbaadha kan isin jechaa jirtan. Hundeedhuma isaarraa sababaa walitti bu'iinsa sanaa dhuguma bishaaniif marra moo sababaa kabiraatu jira maali sababaansaa? Galatoomina moo gaaffii gaariidha. Agartee gara wal dhabdee hamaa kanatti hin dhufiin yookaan nuti konfiliiktii kana odeessini utuu akkamitti waliin jiraataa turan Oromoo Somaaleen maal fakkaata jennetu jalqabne gaariidha. Tole haa ta'u. Ummati kun lamaan Oromoo Somaaleen kan walitti isaan firoomsu kan waliin isaan jiraachisu waan hedduu qabu. Fakkeenyaaf daangaan Oromoo kun mi'eessoodhaa ka'ee aga Booranaatti gar lamaaniin Oromoonis Somaaleenis Musliima amantaan isaanii baay'ee waliin jiraatu, waliin waaqeffatu, baay'ee wal fudhanii baay'ee walitti heerumsiisaniiru. Jiruuf jireenyi isaanii wal fakkaataa gar lamaan yoo keessa bulaadha. Yeroo nagaa ta'u jedhan yeroo dheeraadha. Itti bu'iinsi hamaan kun yeroo gabaabaadha. Kanaaf agartee yeroo dheeraan yeroo bal'inaa, yeroo waliin jireenyaa, yeroo gaarii ture. Itti bu'iinsa immoo deessinu kun tarii kan babal'atee itti bu'iinsa guddaa kana fide kan jennee ilaallu itti bu'iinsa waggaa 20 darban kana keessa ture caalaan waa'ee daangaati. Daangaan naannoo lamaanii eessa sararamu isa jedhuga kan baagiraawundii wal dhabiinsa kanaaf tarii sababa ta'aa jennee kan nu yaannu. Daangaa kana hiikuuf yaaliin amma ta'u godhamaa ture. Miidiyaa adda addaa irratti waa'ee rifereendamiitu odeeffamaa, hiikuu yaalamaa turetu odeeffamaa. Garuu rakkina lamatti jira, rakkina bu'uuraa lamatti ture. Tokko bakka tokko tokkotti fakkeenyaaf akka Moyyaalee, akka Baabbillee, akka mi'eessoo bakka tokko tokkotti naannoo Bordoddee rifereendamiin hin taane jechuudha. Bakka tokko tokkotti immoo rifereendamiin godhameera jedheeti garuu rifereendamiin godhame sun eenyuyyoo ammo'atu daangaan seeraan hin sararamne.
sana ordofanii aga dhumaatti hin geessine. So rakkinni ture suni taa'ima eeggataa jira. Barana wal waraanuu deebanii walitti kebeebsuu rakkina isa bu'uuraa sana immoo hin hiikamu. Rakkinni immoo walirratti daddabalamee hiikuuf nama rakkisaa dhufa yeroo turuuf yeroo baay'atu. Kanaaf kanan surprise hin taane yookaan immoo kanaaf ajaa'iba miti kanan jedhe. Lolli kun walitti bu'insi kun durumaayyuu ni ture. Achi booda immoo waggoota 20 keessa babal'ataa dhufe jettaniiti kan isin dubbattan Dooktar Fiqaadu. Babal'achuu kanaaf sababaan maali? Yoo durumaanuu ni ture ta'e booda babal'ataa dhufuunsaa keessumaa yeroo ammaa kana immoo akkuma waraana guddaa ta'ee kibbaa qabee amma bahaatti bakka adda addaatti wal waraansatuu ture miidhaan lubbuu namaarra ga'e waan salphaa miti namoonni qeerraa buqqa'uu waan salphaa miti. Maaliif akkas ta'e sababaadhuma daangaan sararamee murtaa'uu dadhabuu isaati sababa riferendamiin geggeeffamuu dhabuu isaati moo sababaaleen kanaaf gumaachan kan biroon ni jiru. Jalqaba kan jedhe ibsadha. Kan nama rakkisanis jedhee jalqabe sun ibsadha. Waraana kana keessa hirmaattota yookaan immoo afaan Ingiliffaan aktarii baay'eetu mul'ata. Intarestii baay'eetu mul'ata. Fedhii baay'eetu keessaa mul'ata. Sababni isaallee tokko lama inni lakkaa'uu danda'ama. Hunda isaa jechuu yoo dhiifnellee. Fakkeenyaaf bakki itti waraanni kun ta'aa jiru takka takka yoo ilaalle Moyyaalee yoo ilaalle fakkeenyaaf. Moyyaaleetti kan namni irratti wal waraanaa jiru magaalaa Moyyaalee irrattidha. Durii horsiise bulaanii bakka boolla bishaanii yookaan bakka hara tokko irratti bakka magaalaa tokko irratti wal waraana yeroo rakkinaa. Amma garuu magaalaa Moyyaalee eenyu fudhataa wal waraanaa jiran. Magaalaa Moyyaalee yoo deessine Moyyaaleen international border irra jira. Geopolitical interest jira. Economy jira. Siyaasa jira. Istiraatejii jira waan baay'ee jira. Akkasuma fudhannee fakkeenyaaf bakka biraa bakka waraanni hamaa ta'aa jiru tokko Cinaakseen yoo fudhanne Cinaakseen Jijjigaarraa kiiloomeetira 10 gadi irratti argama. Somaalilaanditti dhiyaatee argama. Agartee intarestii baay'ee jira. Akkasuma askootti gara Mi'eessoo yoo dhufne Mi'eessoo jechuun karaa guddaa irratti argama. Amma kan jedhamaa jiru Mi'eessoon karaa baaburaa irratti argama. Economic interest baay'ee keessa jira. Fedhii baay'ee keessa jira jedhamaa jira. Yoo kana ilaalle egaa interestiin isaa baay'eedha. Askeetti kan hirmaatan egaa kan mul'atu kan hin mul'anne aktaroota yookaan immoo hirmaattota baay'ee keessa jira waan ta'eef kanaaf nama dhiba beektaa. Yoo lookaaleen fakkeenyaaf ati Lowlaandi Baalee yookaan Raayituu dhaqxee yookaan Cinaakseen dhaqxee yookaan Moyyaalee dhaqxee nama horsiisee bulaa tokkoon maaliif wal waraantan yoo jette hin beekan kan nama gaddisiisu. Wal waraanuu waraana keessatti hirmaatu waraanni qe'ee dhufnaan waraanuu hirmaachuun dirqamatti ta'a. Garuu sababa bu'uuraa hin beekan asoo bishaan hin jiru asoo marri hin jiru maaliif wal waraantu yoo jette ebaluu dhufa baandiraa dhaabeef hin jedhan. Suni gaatii aadaa durii miti agartee aadaa durii horsiisee bulaan wal waraanu kana wajjin tokko miti kana jedhaa jiru. Kanarratti qaamota adda addaarraa dhimmoota adda addaatu ka'aa jira. Gam tokkoon siyaasaa wajjin kan wal qabate jira. Babal'achuu lafaa wajjin kan wal qabate jira. Amma tokko ka jedhanii warri naannoo Sumaalee yaaduma duraan ture kanuma lafa bal'isanii qabachuu amma waashitti dhufanii lafa qabachuu sana amma laphee isaanii keessa jira. Sanaaf gochaa jiru. Gama biraatiin immoo kana duuba fedhii gara biraatu jira. Keessumaa kan dhaabota mormitootaa akka adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaaden faa akka adda bilisummaa Oromoo faa rukkutuu barbaadu mootummaan naannoo Oromiyaa irratti dhiibbaa godhaa jira. Ogaaden keessattis dhiibbaa godhaa jira. Keessumaa humni liyyuu poolis kun jalqaba kan inni ijaarame maqaa Alshabaabiif dhaabota shororkeessotaa rukkutuun jedhamuuf kanaaf gad dhaabbate amma kana garuu humni kun bobba'eetu uummata siivilii keessumaa uummata Oromoo naannoo daangaa jiru rukkutaa jira. Kanaaf walxaxaadha jedhaniiti kan isaan dubbatan. Akkamitti ilaaltu? Egaa kana rakkisaansa ani fedhiin Gireeta Somaaliyaa jedhan durii suni namoota dhuunfaa tokko keessa hin jiru hin jedhu jiraachuu danda'a. Garuu namooti dhuunfaan sana qaban suni humna godhatanii Oromiyaa irratti bobba'anii jedhee yaadna dhiba. Humna eessaa fidu? Namni amma tokko qabachuu danda'a garuu hin sababatti fakkaatu yeroo kana. Lammaffaasaati jette sana suni aaraa miti mootummoonni darbanii hundi isaanii iyyuu
uummata naannoo daangaa kana jiran kana akka isaan waliin ta'anii sentarii chaalenjiin goone fakkeenya akka Oromoo Somaaleen yookaan immoo amma adda bilisummaa Oromoof adda biyyoolessaa Ogaaden akka isaan waliin ta'anii sentarii irratti chaalenjii hamaa hin uumne kana gochuu danda'u. Fakkeenyaaf yeroo dargiin gara Booranaa goree Somaaleetti dhiibbaa godhaa ture jedhama. Yaadigin immoo Somaalee deggeree Oromoo irratti dhiibbaa godha jedhama. Sun hin jira kan turedha. Garuu amma kana yeroo kana addi bilisummaa uummata Ogaaden yookaan immoo addi bilisummaa Oromoo achiin waraana kaasanii kanaaf deebii kennamaa jira yoo ta'e natti hin fakkaatu ammas. Kanaaf egaa kanan waan nama rakkisu tokko kan jiru maaliif yeroo ammaa kana humna guddaadhaan jalqabe waraanni kun humni kun eessaa dhufe Qotee bulaa kan taaneen beekama. Maaliif qotee bulaan meeshaa guyyaa baay'eedhaaf isaan gargaaru. Humna guyyaa baay'ee itti uffatanii waraana waraanan. Akkaamatti mi'eessuudhaaf aga moyyaaleetti walitti qindeessanii gochuu hin danda'an. Sana egaa kan yeroodhaaf aga ragaan adda addaa argamutti ibsuun nama dhibu. Kanaaf namoonni gabaa walitti karaa boodaa jira. Afaan immoo konspiraayiratii jira jedhan. Konspiraayir kana ekspireen gochuun nama dhiba hin jiru jechuunis immoo nama dhiba. Ayyaala marii tun hin dhumanne jimaatitti deebinaa keessummaa kennaaf namoonni galateeffannee gara jaalanne san deebisa. Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun sin dhageessisaa womboleettii jabaan qilleensa makatee roobii har'aa poortorikoo gama bahaa kadhahee yoo ta'u akkaan balaa hamaa kadhaqqabsiisuu danda'u kanneen qilleensa raagan dubbataa jiru. Iraan sagantaa nukuleeraa qabdu akka dhaabdu gochuuf waliigaltee bara 2015 tolfame keessa Yuunaayitid Isteetsiin baasuu kan ilaale irratti kan hin murteesse qabaa jedhu pireezidaant Doonaald Tiraamp garuu ifan goone. Balaa sochii lafaa hamaa kan Meeksikoo siitii dhaheerraa namoota lubbuun hafan baraarsitoonni har'as barbaadaa jiru yoo xiqqaate namni 225 ta'an du'aniiru. Shamarran Chibok Girls jedhaman kanneen gareen hidhattoota Islaamaa Boko Haram jedhamuun Naayijeeriyaa keessatti qabate amma barumsa Yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti jalqabaniiru oduun keenya.